gaa'elli tokko jennee kan nuti ilaallu gaa'elli waaqayyoon kan jalqabameedha jechuudha. Gaa'ela waaqayyotu jalqabe. Dhala namaaf barbaachisaa ta'uusaa namatu ofiisaatii uummatee hin barbaachisa jedhee itti seene osoo hin ta'in yookiin immoo namatu yaada isaa ofuma isaatii yaadee iyyataan gara waaqayyootti, kadhataan gara waaqayyootti, himataan gara waaqayyootti dhiyeeffatee waaqayyos immoo kadhata namaa kana dhaga'ee bifa saniin deebisee osoo hin ta'in waaqayyo nama edda uume, nama uume kun immoo kophaa jiraachuun isaa gaarii miti. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Suuta hidheensi nu hubachiisuu yaala. Namni uumame kun Addaam kan jedhamu kun kophaa jiraachuun isaa gaarii miti. Kanaafiyyuu kan isa gargaartu nama akkasaa jechuun saala faallaa jechuun bineensa keessaa kan hin taane nama akkasaa jechuun akkuma isaa nyaachuu, dubbachuu, deemuu, hojjechuu kan dandeessu. Nama akkasaa jechuun namaan jechuudha. Namummaadhaan akkasaa kan taate. Uumama biraa keessaa kan hin ta'in nama akkasaa kan isa gargaartu maaliin godha jedhe Waaqayyo isaaf nan kenna akka jedheen argina jechuudha. Kophaa jiraachuun isaa immoo gaariidha hin jenne Waaqayyo gaarii miti jedhe jechuudha. Maaliifii gargaartuu isa barbaachisa waan ta'eef kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha, isaaf nan uuma. Kophaa jiraachuun isaa gaarii miti jedhee Waaqayyo iddoo kanatti seera uumamaa 2:18 irratti dubbata sagaleen Waaqayyo. Kanaaf jalqabatti fedhiin fuudhii fi heerumni kan eegalame fedhii namaa osoo hin taane jaalala Waaqayyootinidha jechuudha. Gaa'elli waanuma salphaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Gaa'elli waanuma salphaa waan taraa wayii waanuma namni karaadhumaa itti goree oosaa ta'uu baate immoo keessaa bahu osoo hin ta'in gaa'elli Waaqayyo fedha isaatiin kan namaaf barbaachisaa ta'uusaa beekee kan uumedha jechuudha. Gaa'ela Waaqayyotu namaaf uume, gaa'ela Waaqayyotu namaaf barbaachisaa ta'uusaa beekee namaaf kenne. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lammaffaa Ibroota 13 lakkoofsa 4 irratti ni argattu. Fuudhii fi heerumni walitti dhufeenya namni Waaqayyo waliin qabu taansee qulqulluu fi ulfina qabeessadha. Fuudhii fi heerumni walitti dhufeenya namni Waaqayyo waliin qabu taansee qulqulluu fi ulfina qabeessadha. Gaa'ela jechuudha. Walitti dhufeenya mee dursa Ibroota 13 irraa nan dubbisa 13:4 irraa akkana jedha sagalee Waaqayyo. Ibroota 13:4 irraa gaa'elli hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u, ciisichi gaa'elaas hin xureeffamin. Waaqayyo warra halalee fi ijjituutti faraduuf jira jedha. Irran deebi'a. Gaa'elli hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u, ciisichi gaa'elaas hin xureeffamin. Waaqayyo warra halaleef ijjituutti faraduuf jira jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaa'elli walitti dhufeenya namni Waaqayyotti wajjin qabutti aansee qulqulluudha jechuudha. Gaa'elli maal isa jedhuuf walitti dhufeenya namni Waaqayyo wajjin qabutti aansee maalidha? Qulqulluudha. Kana jechuun namni Waaqayyo wajjin karaan inni itti walitti dhufu walitti karaa gaa'elaatirree jireenya keenya keessatti jechuudha. Namni amma Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya qaba hogguu jedhu jireenya qulqullummaatiin jechuudha. Kanaaf gaa'elli qulqullaa'aadha jechuudha. Xuraa'aa miti, akka mana hidhaa wayiis miti, dukkana wayiis miti, iddoo cinqii wayiis miti. Namni amma waa'ee gaa'elaa maaliif hin canna qaba? Firideemiin qabu. Amma laatteetti waan barbaade akka barbaadetti jiraadhee waan barbaade hojjedhee abbaa barbaade wajjin gaa'ela dhaabbadhee yoon jiraadhe yoon callisee too namatti hidhamuuyyuu baadhe akkasumatti ala keessa yoon jiraadhe kan jedhan namooti biyya lafaa gooftaa kan qabanis gooftatti jabaachuu dadhabanii jecha laafaa jecha salphaa kana jecha sinfinnaa kana kanaasaan jiru. Gaa'elli garuu akka kana miti. Gaa'elli waan taraa wayii miti jechuudha. Waan qoosaa waan akkasumaanii waan gatii hin qabne waan humna hin qabne waan namni fakkeenyaaf maaltu na cinqe cinqii hin qabu waan jedhama. Cinqiif gaa'elatti hin galan jechuudha. Gaa'elli ulfina qabeessadha jedha Macaafa Qulqulluun. Waa'uma gaa'elaa hiika sirrii ta'een hubachuu, sammuu sirrii ta'een, ilaalcha sirrii ta'een beekuun hubachuun nurra jiraata. Waa'ee gaa'elaa waan cinqii wayii waan rakkina qabu wayii akkasitti fudhachuun nurra jiraata. Gaa'elli ulfina qabeessadha jechuudha. Ulfina qabeessadha, kabajamaadha jechuudha. Waan taraa wayii miti jechuudha. Akka qodaa cabaa wayiis miti jechuudha. Gaa'elli ulfina qabeessadha. Kan biraa gaa'elli qulqulluudha jechuudha. Ciisichi gaa'elaas
waliin dubbiin gaa'ela keessa jirus, jireenyi gaa'ela keessa jiraatamus, adeemsi gaa'ela keessa jirus, hojiin gaa'ela keessa jirus, kallattii kamiiniyyuu jireenya gaa'elaa keessatti wanti jiru hundumti isaatiiyyuu qulqullina kan qabudha. Ulfina qabeessa qulqullaa'aadhaas jedhee Waaqayyo waa'ee gaa'elaa akka kanatti hubachuu qabna. Sadaffaa jalqaba dhaabbilee gaa'elli maalis jedhuuf sadaffaan jalqaba dhaabbilee eenyummaa namaa fi jalqaba qaroominaati. 18 seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 amma 25 yoo ilaaltan ni argatu. Jalqaba dhaabbilee eenyummaa namaa fi jalqaba qaroominaati. Abbaan manaa fi haati manaa waliin hojjechuuf deddeebii sirrii yaada raawwachuu qabu jechuudha. Yaada Waaqaa raawwachuu qabu. Kanaaf jalqaba dhaabbilee eenyummaa namaa fi jalqaba qaroominaati. Gaa'elli hin jiru yoo ta'e jenereeshiniin dhaloonni dhalootaarraa dhalootatti darbu hin jiran. Kanaaf gaa'elli jira taanaan immoo jireenya namaa keessa maaltu jira? Dhaloonni dhalachuun jira. Namni argamuun jira. Qaroominni nama keessaa beekan kan argamuu danda'e biqilee jechuudha. Kan mul'achuu danda'e inni biyya bulchu, inni qaroomu, inni qaroomina fidu, inni beekumsa gurguddaa yaadi Waaqayyoo karaan inni ittiin mul'atu karaa namaa waan ta'eef kanaafiyyuu gaa'elli dhaabbate gaa'elli hin jiru jechuun qaroominni hin jiru jechuudha. Dhaabbileen eenyummaa dhaabbilee waa tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf dhaabbilee eenyummaa namaa fi dhaabbilee eenyummaa namaa fi jalqaba qaroominaati jechuudha. Gaa'elli galanni Waaqayyoof haa ta'u jalqaba qaroominaati. Gaa'elli baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf gaa'elli maali isa jedhuufi gaa'elli waan amma isinitti himaa jiru kana definitioniinsaa hiikansaa gaa'elli jalqabatti fedhii namaan osoo hin ta'in fedha Waaqayyoon fedhii namaan miti kanan isiniin jedheef namni hin feenee jechuu miti. Namni hin fedhe namni akka fedhe Addaam ikkoo Waaqayyo Hewaan hin tolcheetti geessinaan namarraa uumamte isheen kun namee jedhamtee haa waamamtu jedhe akka inni gammade akka inni faarfate argina jechuudha. Namee jedhamtee haa waamamtu hamma reefu ta'e jechoota baay'ee haasa'e jechuudha. Iddoo ta'e reefu ta'e akkas ta'e namee jedhamtee haa waamamtu ankooti foon koo namee jedhamtee haa waamamtu amma immoo maal ta'e dhumarratti reefu ta'e. Kana jechuun kan Waaqayyo tolcheetti geesse kana harkaa simachuu isaa argina. Harkatti hin barbaachisu lakki ofuma keenyaa yaadde malee ani si harkaan fudhadhu hin jenne Addaam sirrii yaadde kophaa jiraachuun koo natti hin jiraatu naatti toleera hamma reefu ta'e na gammachiiseera jedheetu fuula ifaadhaan harka isaa diriirsee waan Waaqayyo isatti geesse kana akka inni harkaa simate akka inni itti walii gale akka fudhate akka simate argina. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf har'as Waaqayyo gaa'ela nuuf kennu. Abbaa manaa argachuun, haadha manaa argachuun kadhata nama gaafata barbaadanii kan foon ofii ta'e jechuudha. Itti fufnee sirriitti hin baranne wal wajjiniin kan foon ofii ta'e kan keenya kan ta'e bira keenya argachuudhaaf baay'ee tigilii nu gaafata, kadhata nu gaafata, obsa nu gaafata, gargar ba'uu nu gaafata. Yoo kanaa achi haadha manaa namaa fuuna jechuudha. Yoo kanaa achi waan biraa nama kan keenya hin taane wajjin walitti heerumne nama kan keenya hin taane wajjin itti wal fuunee qoraatti walitti taana. Yeroo san immoo wal jeeqna. Kun qormaata guddaadha waan ta'eef Waaqayyo isa kana nu haa oolchu. Kanaaf walumaa galatti maal jechuun barbaade gaa'elli maali isa jedhuufi gaa'elli Waaqayyoon kan jalqabamedha isiniin jedhe gaa'elli fedhii fuudhii fi heerumni walitti dhufeenya namni Waaqayyo waliin qabu taansee qulqulluu ulfina qabeessadha. Gaa'elli jalqaba dhaabbilee eenyummaa namaaf jalqaba qaroominaati isiniin jedhe. Arfaffaan gaa'elli karaa dhaloonni Waaqayyoon sodaatu bakka bu'a. Milkiyaas 2:15 irraa dubbifachuu dandeessu. Karaa dhaloonni Waaqayyoon ittiin sodaatu bakka bu'aa jechuudha. Gaa'elli karaalee nuti ittiin Waaqayyoon sodaannu karaa gaa'elaati. Karaaleen kaan akkuma jirutti ta'ee karaan nuti Waaqayyoon itti sodaannu karaa gaa'elaatis jechuudha. Akkamitti isa jedhuufi mee raajii Milkiyaas jechuudha. Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irraa isiniif hin dubbisaa akkas jedha. Raajii Milkiyaas osoo hin ta'in Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irraa akkas jedhamee nan dubbisa maqaa Yesuusitiin. Waaqayyo foonitti lubbuuttis tokko isaan hin gooneeree maaliifis tokko isaan godhe sanyii ofii isaatiif kaafachuudhaaf kana godhe. Kanaafis jireenya keessan eeggadhaa
haadha manaa qeerrummaa keessan irraas amanamummaa hin dhabinaa jedha jechuudha. Kanaafis jireenya keessan maal godhaa? Eeggadhaa. Haadha manaa qeerrummaa keessan irraas amanamummaa hin dhabinaa jedheetu dubbata. Iddoo sanitti Milkiyaas boqonnaa 2:15 irratti maal jedhaa? Jireenya isaanii eeggachuun akka isaan irra jiraatu. Gaa'ela keessatti, jireenya gaa'elaa keessatti abbaan manaaf haati manaa tokko waa'ee gaa'elaa karaa ittiin Waaqayyoon sodaatan kana isiniin jedheef isa isinii ibsaa jira. Waaqayyoon akkamitti sodaanna gaa'ela keessatti? Tokko jireenya keenya eeggachuudhaan. Jireenya keenya maal gochuudhaan? Eeggachuudhaan. Jireenya keenya akka hin eegganne waan baay'eetu jireenya keessaa nama baasa. Karaa baajetaa dhufee jireenya keessaa nama baasa. Karaa dhabiinsaa dhufee jireenya keessaa nama baasa. Karaa argachuu dhufee jireenya keessaa nama baasa. Dhukkubaan dhufee jireenya keessaa nama baasa. Waan baay'eetiin jireenya namaa karaarraa kaachisuuf seexanni tattaafata. Ta'us garuu jireenya keenya sagalee Waaqayyoon eeggachuudha. Jireenya keenya dubbii Waaqayyoon eeggachuudha. Jireenya keenya sagalee Waaqayyoon kunuunfachuudha. Eeggachuudha. Of qabuudha. Kan biraammoo haadha manaa qeerrummaatti fuutan jechuun yeroo dargaggummaatti jechuun yeroodhuma geenyi baqa aqimaa Addaam isa jedhamu san gaa'elaaf yeroo isheen geessu gaa'elaaf yeroon inni dhiiras ga'u walii galanii gaa'ela erga raawwatanii erga walii galanii abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii otoo erga jiraatanii waliirraati amanamummaa dhabuun irra hin jiraatu jechuudha. Waliif amanamuutu irra jiraata. Namooti gaa'ela keessatti waliif amanamuu dadhabanii innis kophaatti abbaa manaa haadha manaasaaf amanamuu dadhabe isheenis haati manaa abbaa manaa isheetiif amanamuu dadhabde wal shakkanii namooti karaarraa wal kaachisan gaa'ela isaanii kan diigan lakkoofsan qaban. Kanaaf gaa'ela isaanii keessatti haati manaaf abbaa manaa gaa'ela jechuun karaa Waaqayyoon itti sodaannu. Kanaaf Milkiyaas raajichi maal jedhaani? Waaqayyo foonitti lubbuutti tokko erga isin hin goonere maaliifis tokko isin godhe beektu jedhaan sanyii ofii isaatiif Waaqayyo kaafachuu barbaadetti kana godhe. Kanaaf erga kana ta'e immoo jireenya keessan gaa'ela keessatti maal godhaa? Eeggadhaa. Haadha manaa qeerrummaatti abbaa manaa qeerrummaatti taatanii walitti heerumta wal fuutan sanirraa amanamummaa walirraa hin dhabina. Amanamummaa keessan maal godhaa? Eeggadhaa jedha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Waaqayyoon karaa nuti ittiin sodaannu karaa gaa'elaati jechuudha. Gaa'ela keessatti Waaqayyoon sodaatama. Dubbii keenyan, adeemsa keenyan, gocha keenyan, hojii keenyan, jireenya keenyan, gabba'uu keenyan, ol galuu keenyan waan goonu hundumaa keessatti gaa'ela keessatti Waaqayyoon sodaachuun hin danda'amu. Waaqayyoon sodaachuun hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf gaa'ela jechuun karaa Waaqayyoon ittiin sodaannudha. Shanaffaa gaa'elli maal jechuudha? Balaa ijaa jalaa bahuudhaaf kan kakuu galamuudha. Qorontoos isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 9. Qorontoos isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 9. Seera uumamaa boqonnaa 39 8 hanga 12. Seera uumamaa boqonnaa 39 8 hanga 12. Qorontoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 18 dubbifachuu ni dandeessu. Isa duraa Qorontoos 6 18 maal jedhaa? Balaa ijaa jalaa bahuudhaaf jecha kan kakuu galamuudha yookiin kan raawwatamuudha. Gaa'elli biyya lafaa kanarratti namni hundumtuu foon uffataadha. Namni hundumtuu dadhabaadha. Hin dogoggora. Namni malaaktii ta'e hin jiru. Namni foon uffataadha mitiree. Kanaafiyyuu hin nyaataa hin dhugaa. Namni dogoggora biraa keessa galuu danda'a gaaf tokko keessaa gaaf tokko. San akka irratti hin taaneef balaa ijaa jalaa bahuudhaaf maal godhaa? Gaa'elli kan kakuu galamu yookiin kan raawwatamu ta'uusaa hubachuun irra jiraata. Gaa'elli Waaqayyo namaaf yaadete jechuudha. Barbaachisaadha. Namni kophaa jiraachuun isaa sirrii miti. Yoo kophaa taa'uutti fufe foonsaa qabachuu dadhaba yoo ta'e dogoggoree kiyyoo biraa keessa yookiin ija keessatti kufee Waaqayyoon gaddisiisurra haadha manaa kan Waaqayyo isaaf kenne fuudhuun abbaa manaa kan Waaqayyo isheedhaaf kennetti heerumuun Waaqayyoon kadhattee adda baafattee heerumuun cubbuu miti jechuudha. Kanaaf balaa ijaa jalaa bahuudhaaf kan kakuu galamu yookiin kan raawwatamuudha jechuudha gaa'elli. Jaaffaaf inni dhumaa dhiira tokko dhiifama jaaffaaf isa dhumaa miti qabxii muraasatti isinii dabala. Jaaffaan dhiira tokkoof durba tokko gidduutti kan raawwatamuudha gaa'elli jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 28 ni ilaaltu. Waaqayyo dhiiraaf durba uumuun isaa fuudha feeruma dhiiraaf durba gidduutti akka raawwatamuuf jecha malee saala wal fakkaataa gidduutti akka raawwatamuuf miti
Seera uumamaa 23 dubbifadha. Seera uumamaa 23 yoo dubbifattan ni argattu. Kutaa sannuufan dubbisaa. Kanaaf Waaqayyo saala wal fakkaataa akka jidduutti gaa'elli akka raawwatamuuf miti jechuudha. Gaa'elli Waaqayyo barbaadu saala wal faallaa ta'e dhiirri fi dhiira wajjin durbii fi durbi wajjin osoo hin ta'in dhiirri fi durbi wal wajjin akka gaa'ela raawwatan fedha Waaqayyooti. Anamanee fi kan amante jidduutti akka raawwatamu fedha Waaqayyooti. Malee kan amanee fi kan hin amanne jidduuttis miti. Kan amanee fi kan amante jidduuttidha. Dhiiraa fi durba tokko jidduuttidha. Gaa'elli jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya kan nuuf eeyyamu. Biyya lafaa kanarratti namni bineensa wajjin gaa'ela dhaabbataa, saala wal fakkaataa wajjin gaa'ela dhaabbataa, kun hundumtuu dogongoradha. Seeraan aladha waan ta'eef kun hundumtuu gara cubbuutti nama geessa. Waaqayyo nu haa oolchu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafiyyuu obboloota koo jireenya akkasii of eeggachuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Dhiifama seera uumamaa 23 miti. Seera uumamaa 27 kutaa kana keessaa isinii dubbisa. Seera uumamaa 27 akkas jedha sagalee Waaqayyoo 28 irraa. Waaqayyo Waaqa irraa fixeensa lafichaa irraas cooma gabbina ija midhaanii fi wayinii siif haa kennu. Sabni baay'een siif haa hojjetan. Gosoonni lafa irraa siif haa qommaan jedha. Kana booddee Yisihaaq abbaan isaas asanatti dhiyaadhu na dhungadhu ilma koo jedhee innis itti dhiyaate abbaa isaa hin dhungate. Abbaan isaas foolii wayyaa isaa hin suufe achumaanis isa hin eebbise. Ilaa fooliin ilma koo akka foolii maasii Waaqayyo eebbiseeti. Waaqayyo Waaqa irraa fixeensa lafichaa irraas cooma gabbina ija midhaanii fi wayinii siif haa kennu jedhee iddoo isaatti akka eebbise argina. Galanni Gooftaa Yesuusidhaaf haa ta'u. Maal jechuun barbaade iddoo kanatti jechuudha. Waaqayyo dhiiraaf durba uumuun isaa jidduutti illee eebba guddaallee Waaqayyo isaan jidduullee kaayee akka jiru. Eebba guddaatu gaa'ela keessa jira. Kanaaf gaa'elli dhiira tokkoo fi durba tokko jidduutti kan raawwatamudha gabaabinumatti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kana hogguu jennu dhiira tokkoof durba tokko jidduutti kan ta'udha ennaa jennu maaliif barbaachise isa jedhu ennaan gabaabsee isinitti himu wal barbaaduun fakkeenyaa fi waan afurii isinitti maazalatti dhiira tokkoo fi durba tokko jidduuttidha kan barbaachise. Abbaan manaa amane haadha manaa amante jidduutti dhiira tokko durba tokko jidduutti maaliif gaa'elli barbaachisa? Waan afurii qabadhaa jalatti tokko wal barbaaduu akka danda'aniifidha. Wal barbaadu akkamitti innis saala faalladha waan ta'eef ishee barbaada, isheenis immoo saala faalladha waan ta'eef isa barbaaddi. Wal barbaaduudhaaf akka ta'utti Waaqayyo kana godhee jechuudha. Maaliif godhe isa jedhuuf gaafii isinitti ta'uu danda'a. Sababni isaa Waaqayyo wal barbaaduun akka itti tolutti wal barbaada. Bakka dirqama innis ishee barbaadu, isheenis immoo isa barbaaddi. Wal barbaadu. Wal barbaachuuf akka mijatutti jechuudha. Lammaffaa namni qofaa isaa ta'uun gaarii miti waan ta'eefidha. Namni kophaa isaa ta'uun gaarii miti waan ta'eefidha. Kophaa isaa miti jechuudha. Kan isa gargaartu kallattii kamiiniyyuu ciisichaanis haa ta'u, jireenya hojii wal gargaaruutiinis haa ta'u, kallattii kamiiniyyuu wal gargaaru waan ta'eef kophaa ta'uun gaarii miti waan ta'eef. Kanaaf gaa'elli barbaachisa. Kanaaf abbaan manaa fi haati manaa wal fuudhuun walitti heerumuun barbaachisa. Kan biraa gargaartuu yookiin gargaaraa akka argataniif akkuma nama isiniin jedhe gargaartuu yookiin gargaaraa akka argataniifidha. Kun isin hubachiiseen dafee bira darbaa. Kan biraa sanyii sirrii ta'e bakka buusuufidha. Sanyii sirrii ta'e argitanii saala wal faallaan ta'an saala wal fakkaatarraa miti kan daa'imti godhamu jechuudha. Daa'ima godhatan saala faallaa ta'e irraa durbii fi dhiirri tokko gaa'ela wal wajjin dhaabbatanii daa'ima walirraa godhatu malee dhiirri fi dhiirri wal fuudhee miti. Namni bineensa wajjin gaa'ela dhaabbatee miti. Amma biyya alaatti iddoo adda addaatti olaaltan saree faa fuudhu jechuudha. Bineensa wajjin gaa'ela dhaabbatu. Saree wajjin gaa'ela dhaabbatu. Kun baay'ee cubbuu kan Waaqayyoon dheekkamsiisudha. Kanaafiyyuu namni saala faallaa nama akkasaa
kan ta'e wajjin gaa'ela dhaabbata malee bineensa caakkaa wajjin miti jechuudha. Kan biraaf inni dhuma waliin hojjetanii dhiibbaa gaarii akka fidaniifidha jechuudha. Waliin hojjetanii dhiibbaa gaarii waliin kadhatanii waliin wal gorsanii waliin tajaajilanii waliin immoo jiraatanii waanuma kamirrattiyyuu gama ikonoomikaalii gama ispirichuwaalitiin dhiibbaa gaarii fiduu akka danda'aniif gaa'elli barbaachise. Torbaffaa gaa'elli maali isa jedhuufi waliigaltee qaama lamaan gidduutti raawwatamuuf jaalalaa fi fedhii irratti kan hundaa'ame. Waliigaltee qaama lamaan gidduutti raawwatamuuf irratti jaalalaa fi fedhii irratti kan hundaa'amedha gaa'elli jechuudha. Nam tokko duwwaa irratti kan hundaa'ame osoo hin ta'in waliigaltee qaama lamaanii kan dabalatudha gaa'elli. Ishee durbaa irratti nam tokko dirqamaan butee na hubattu miti dirqamaan butee haadha manaan si godhadha jedhee dirqamaan kana waan irratti raawwatu osoo hin ta'in yookiin immoo isheen dirqamaan isa fudhattee fedha isaa malee kan irratti raawwattu osoo hin ta'in gaa'elli definishinii dhumti isaa isheenis feetee innis fedhee fedha waaqayyoo ta'ee waan hubatan kan waan abbaa manaa kootatin haa ta'uu dandeessa haadha manaati anis ta'uu danda'a jedhan booda fedha mataa isaanii jaalalaan fedha ofii isaaniitiin kan murteeffatanii itti galan ta'uu isaatii jechuudha gaa'elli kan waldaan kiristaanaa raawwattu kan wangeelli jedhu gaa'elli sirriin gaa'elli qulqulluun isa kan. Saddeettaffaa gaa'elli maali? Waaqayyo fuulduratti hidhaa ulfina eebba qabeessadha jechuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18:22. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22. Ibrootuma boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irra laaluu hin dandeessu jechuudha. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 iddoon sila isinii dubbise san laaluu hin dandeessu. Kanaaf waaqayyo fuulduratti hidhaa ulfina ulfinaa fi eebba qabeessadha. Hidhaa ulfinaa fi eebba qabeessadha. Maaltu gaa'elli jechuudha. Hidhaansaa hidhaa hammaataa, hidhaa rakkina qabu, hidhaa nama jeequ, hidhaa nama dhiphisu osoo hin ta'in hidhaa ulfinaati jechuudha. Bakka hidhaa kana immoo jaalalaan waaqayyo hafuura isaan kan walitti nu hidhe tokkummaa gaariidhaan kan walitti nu hidhe malee cinqiidhaan dirqamaan bakka nu dhiphisuudhaan kan walitti nu hidhe miti. Jaalalaan walitti kan nu hidhe hidhaa ulfinaati jechuudha. Hidhaa ulfinaati malee hidhaa salphinaa miti jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hidhaa ulfinaati malee hidhaa salphinaa miti. Ni nan dubbisa macaafa fakkeenyaa 18:22 irra yoo laalle akkas jedha. 18:22 irratti namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii in argata. Waaqayyo biraas ayyaan in argata. Abeet. Namni haadha manaa isaaf taatu argatu maal argata? Wanta gaarii in argata. Maal argata? Wanta gaarii in argata. Maal argata? Waaqayyo biraas ayyaana in argata jedha. Haadha manaa isaaf taatu kan argatu eebba argata jechuudha. Eebba argata. Kan biraa immoo wanta gaarii argata. Wanti gaariin waan baay'eedha. Daa'ima gaarii argata. Jireenya gaarii argata. Boqonnaa gaarii argata. Waaqayyo biraas immoo ayyaana argata jedha. Kanaafiyyuu gaa'elli hidhaa ulfinaati malee kan salphinaa miti jechuudha. Kan boo'ichaa, kan siqiqii, kan ilkaan qaru, kan gadda amaa, kan rakkina amaa miti gaa'elli. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaa'elli hidhaa ulfinaa fi maaliiti? Eebba qabeessadha. Eebba qabeessadha jechuudha. Iddoo dhiphinaa fi gidiraa osoo hin taane iddoo simboo fi eebbati gaa'elli. Iddoo gidiraa, iddoo rakkinaa, iddoo mana hidhaati jedhanii yaadu namoonni waa'ee gaa'elaa. Na hubattu miti seensa isaarra jirra har'a itti fufnee wal wajjin hin laalla torbeerraa namoota waa'ee gaa'elaa yoo itti kaasan natti hin kaasin an waa'uma isaa maqaa dha'uun barbaadu kan jedhan jiru. Maaltu na cinqe jedhanii kan yaadan jiru. Gaa'ela koo itti seenuusaa mazmara isaarraa yoo bannirraan kanaaf akkaataa isaa wallaallee nama waaqayyo nuun kenninetti yoo heerumnerraan kanaaf nama waaqayyo nuun kennine yoo fuunerraan kanaaf hidhaa rakkinaa keessatti galla malee yeroo isaa kan eege umuriidhaan gaa'elaaf geenye waaqayyoon kadhannee nama waaqayyo adda baasee nuuf kenne kan kooti jennee kan mirkaneeffanne tokko yeroo isaa wanta afur beekuu qabna. Yeroo sirrii, nama sirrii, iddoo sirrii, yeroo sirrii,
nama sirrii iddoo sirrii akkaataa sirriidhaan waan arfan kana hubadhaa. Akkaataa sirriidhaan gaa'ela kana yoo dhaabban eebbadha malee ulfinadha malee salphina miti. Iddoo dhiphinaaf gidiraa osoo hin ta'in iddoo simboo fi eebbati jechuudha. Salgaffaa walitti dhufeenya gaa'elli maali? Walitti dhufeenya waldaa kiristaanaaf Yesuus Kiristoos jidduu jirudha. Efesoon 5:25-33 dubbifadha. Efesoon 5:25-33 walitti dhufeenya waldaan kiristaanaa fi Yesuus Kiristoos gidduu jiru kan ibsudha. Abbaan manaa haadha manaasaa akkuma haadha manaaf mataa ta'e waldaa kiristaanatiif Kiristoos mataa akka ta'e sagalee Waaqayyoon dubbata. Waldaan kiristaanaa Kiristoosiif qaama. Akkasuma immoo haati manaas abbaa manaatiif isa tokkodha. Abbaan manaadha manaatiif mataadha. Tokko ta'anii wal wajjin wal jaalachaa waliin jiraatu jechuudha. Kanaaf karaan waldaan kiristaanaa ittiin Kiristoosiin waaqeffattu kabaju karaa gaa'elaatirree wal qabataadha jechuudha. Inni kurnaffaaf inni dhumaa gaa'elli haalan kan hin jijjiiramne kan diiguun hin danda'amne kakuu seeraa umurii guutuuti jechuudha. Kanaanis ni goola baarraaf. Haalan laal gaa'elli haalan kan hin jijjiiramne. Haala jechuun walirraa fageenyaa haa ta'u, mijachuu haa ta'u, mijachuu diduu haa ta'u, hiyyummaa haa ta'u, soorummaa haa ta'u, jaalala haa ta'u, jibbamuu haa ta'u. Yeroo gaa'elaa walitti dhufan bifa walitti bareedanii wal jaalatanii takka turanii bifa hoo dhaban yookiin hoo dhukkubsatan haa ta'u. Haala jechuun akkasii jechuudha. Kondiishinii haala jechuun yeroodhaa yerootti waan nama qunnamu. Kanaaf haalawwan kana kamiin takkaatti seenne jennaan kan hin geeddaramnedha jechuudha. Diiguun kan hin danda'amne. Waanuma salphaadhaan, waanuma xiqqoodhaan diiguu hin dandeenye. Du'aan gargar baay'eetirraan kan hafe jechaadha. Kan biraa kakuu seera umurii guutuuti jechuudha. Gaa'ela jechuun nama wajjin gaa'ela dhaabbanne san kakuu seera umurii guutuu yeroo hundumayyuu kan nuti maal goonudha? Kan nuti mana Waaqayyoo keessatti wal wajjin Waaqayyoon sodaachaa kakuu seera umurii guutuu waliin jiraannudha jechuudha. Gooftaan guddaa sinaa eebbisu. Qabxii 10 wal wajjin laalle. Gaa'elli maali isa jedhu wal wajjin laalle turre. Torbee dhufu barbaachisummaa dhiifama barumsa gaa'elaa heerumaa fi fuudhaan dura isa jedhu jalatti karaa kaadhima ofii ittiin filachuun danda'amu kan jedhu wal wajjin laalla torbee dhufu har'aaf asuma irratti nu haa ga'u.